Habuleeyyiin kun wal loluu duraa baay'ee wal jaallataa turanii hariiroo waliin jireenyaaf icciitii waliin dubbii hedduu qabanii jedhan. Waan kana irratti mee gara wal dhabdee keessanitti booda keessatti deebina. Sii fi ganni gidduu hariiroon kana dura ture akkam ture otoo lolii isaa hin jalqabiniin dura yeroo isin biyya Joordoon keessa jirtu ammas guyyaa geemaa adda durummaan baatanii namoota geemii irraa hafan laayibii keessan banattanii addatti geessitee lolaa turtan. Mee hariiroon keessanii kan gannii fi isin gidduu jiru otoo waliin lolin maal ture? Ganama barii barraaqa walii bilbilaa maan nyaata jennee nyaata nyaannu walitti agarsiifnaa. Haala madaamin teenyettiin walqita walitti himnaa. Marsaan laguu keenyaa walitti dhufe walitti himnaa. Shinti beetii eesseen walitti himnaa. Nyaata yoo wajjin nyaannu walitti himnaa. Wanti nu walii goone hin jiru. Ani fi ganniin ta'u. Hariiroo jaalalaa qulqulluu waliin qabduu jechuudha yeroo sana. Jaalala mi'aa, jaalala caalu. Jaalala yeroo hundaa hin jijjiiramne karaa uffata walirraa akkanatti suuraan hojjechiifannee godhachuurra geenye karaa baqqaa jaalala garmaree daa'ima keenyallee kan uf duraa dhallee walii kennurraa daa'imni kan kooka isii ta'uu. Isin mee aadde Tigistii kanaa dura isin lachuu daa'ima qabdanii? Daa'ima maal qabna ganaa deenyee nama walii kennu rabbi jee. Kanaan dura daa'iman qabdanuu jechuudha. In qabnu irsaan qabnu isaa funati irsa malee daa'im tufa. Miidiyaa hawaasaarra kan jedhamaa jiru lafa buleeyyiin kun abbaa manaa dhabiinsaa filmoo dhabanii kanneen jedhan jiru. Waa'ee lafa buleeyyummaa keessanitti hin deebina. Kanaaf hariiroon keessan yeroo isheen biyya Joordoon keessa jirtu hariiroo gaariirra turtanii jechuudha. Hariiroo gaariirra turree nu lafas hin burre lafas hin dhurre kan alanne gadda rakkina biyyaa nu baasee ragadda donnu qabsee amma immoo duraa wal jaalanna gar malee seenaa baay'ee walii guduufine waan baay'ee walii goone amma immoo qacarraa ta'ee seexanni dhufee walitti nu naqen beeku Dubaay gaafa siisentu hunduu nuti jijjiirame isii natti jijjiiramtanis wal dhabdee jedhama. Aadde Tigisti gara wal lolii isaatti suuta deebina gara nageenya keessanii sana xumurra. Isin guyyaa geemii sii gadi baatanii namoota maqaa kaasuudhaan lolaa turtan. Kan isin lolaa turtanii fi maaliif geemii sirraa afamaa jettanii maqaa namootaa hashtag gochuudhaan jechoota Ingiliffarraa fudhanneeti kan fayyadamne maqaa namaa kaasuudhaan kan isin waamtanii maaliif geemiirraa afanii jechuun sadarkaa arrabsoorra geessaniittu jaalalli keessan adduma kanaa cimaa ture. Jaalalli kiyyaaf kan isii adduma jarreen nu lafti bira hojjennuyyuu jaalala keenya lamaan hin beeku. Isiin isoo nyaattu na yaamteen isoo na yaamu ittiin agarsiisa jaalalli keenya liyyuu caaludha. Jaalalli kiyyaa fi jaalalli ganni. Amma garuu waan booressa wallaaleen wanni ma booresse wallaale jidduu tanatti. Okay, Joordoon irraa akka Dubaay dhuftuu fi kan haala mijeessummaa keessatti shoora taphattan qabdu. Ana tokkoffaan kan shoora taphate imimmaan buusuudhaan abbaa isheen bira hojjetutti bilbilee akka abbaan irsaa ganni du'etti boo'ee imimmaan lolaasee lafarra gangaladhee viidiyoo waraabee namticha isiin bira hojjetutti illee ergee achiin booda namichi isiin bira hojjettu akka dhani boo'ee gangaladhu argee obboleetti ishii ta'uu taradda'ee baqqaan boo'inii adeemtu gara biyyaa je'ee gara biyyaa gaafan galchu je'ee namichi tikkeetti muruuf ani immoo gara Dubaay akkasiin dhuftee jijjiiramtu biyya mirgin jirreef dirqamni jirre biyya imbaasiin hin jirsan keessa akkasiin baatu kan shoora taphate tokkoffaa anaadha. Isinii viidiyoo waraabame jettanii lafa gangalattanii abbaa isheetu du'e jettanii viidiyoo waraabdan immoo maal jettaniiti kan abbaa warra ishiitu du'e yeetan viidiyoo waraaba osoo hin taane viidiyoo koolii bilbileetan namticha isiin bira hojjettutti lafarra gangalachuudhaan boo'uudhaan maraachuudhaan ganni achi itti gudduudhaan afaan oromootiin immoo waan na barbaachisu isiinis na gargaaraa yakka waan akkanaa dubbadhu naan jetti anis waan isiin nageessan dubbadhaa lafarra nan gangaladhaa viidiyoo namichatti bilbilee hedduu kanatti namtichi silee rifatee anaanis ka'i baqqaan boo'ini jee isis sabassabee walitti qabanii waan akka bishaanii kan itti qaqqabanii gannitti achiin booda
abbaa warraa ganni du'etti kan jarri beeku gara Itoophiyaa akka galtutti isaan kan tikkeetti muranii fi namichi illee dhufi jeefti jee hamma irpoortii ga'u shaanxaasii miizana keessa hamma kaa'utti hunda isaa xumuree fi gara Dubaay gaafa dhuftu bakka. Mariin kuni kataasiftan yookaan siistema adeemsaa Joordoon keessaa baasuu fi kataasiftan kana eega xamaggeemii si raawwate boodadha moo duruma jira wanni kun? Geemi sababni taphatameef akka isheen Dubaay keessaa baatu kan taasisu geema kana tureeyyu maallaqa geema taphatteen akka Dubaay keessaa baatudha kan nuti wal mari'anne. Achiin booda Joordoon keessaa baatu. Akka Joordoon keessaa baatuuf akka isin geema san taphatteef akka Joordoon keessaa baatee gara Dubaay dhuftuu fi gaafa gara Dubaay dhuftu Joordoon keessaa gaafa baatu geemii taphattee gaafa xumurtu yaadni kun nu ufe anis yaada kana mari'achiise ishiin immoo abbaa warra kiyyaa akka du'etti itti minaan jette animtuu namichicha bilbila siinaaf kennite isaanaaf kennite ani nam bilbilee fi namtichi na jalaa kaase yeroo muraasaatiif na jalaa kaasuu didee achiin booda na jalaa kaase sarratanyaa ta'e jalaa abbaa warraa shii du'e qabii ani deematan jira kan jiru ani Dubaay jeetan itti mee namtichi maallaqa duraanis narratti ergamindaasiiti imboo'ee nam boo'ee na dhiyyee achiin booda ganni nageessee dhiyyite lafarra gangalattee hin qabanii barbaratti cufanii minaammini jedhanii achiin booda kan isin gara Dubaay imalu tikkeetti muraniif asii immoo haala mijeessinee fi gara biyya kanaaf innee siin jechuufani. Hayyee eega akkas ta'e karaa nageenyaan imimmaan boossanii gara Dubaayitti fiduuf eega hojjettanii booda komii miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture lafa buleeyyiin abbaa manaa dhabiinsaa filmoo dhaban jechuun kakaasaa turan Dubaay keessatti rakkoolee walitti bu'insaa guddaa uumanii jiran rakkoolee ka'umsa kanaa keessatti wantoota muraasan ka'an kanneen adda baasanii kaa'uuf nama rakkisan keessaa eegasin karaa viidiyoo yookaan fuula miidiyaa keessan karaa tiiktookii viidiyoowwan maxxansaa turtan imimmaaniin guutamtanii galaana imimmaaniin nyaatamtanii yeroo waraabaa turtanii namoonni hedduun miira yaaddoo qaban komentii keessan jalatti barreessaa ture. Miidiyaan keenyas imimmaan keessan arguuf yaaddoo qabutuma qabu informeeshina bal'aa funaanuuf karaa keessaa isin dubbisaa ture. Mee utuu gara wallolii isaatti hin darbin viidiyoowwan imimmaaniif kaaftan sana guyyaa tokko kana asitti dubbadhe bilbila kootu badee jettan imimmaan sun dhugaadhuma bilbila keessantu bade moo rakkoo biraatu jira? Rakkoo biraatu jira lakki bilbila bichaa osoo hin taane yaada bilbila wal fakkaatee rakkoon irra ga'e waan jiruuf rakkoo sanii walitti qabadheetiin kan boo'e malee bilbila qofaaf hin boo'ine. Rakkoo sana kan isinirraan ga'ee lafa buleeyyii keessaa kan waamamte tokko rakkoo karaa ganni dhufe jechuudha. Eewwa. Eega Dubaay geessee eega simattanii rakkoon kun isinirra ga'e moo shira eegasii xaxamaa jiru lafa irratti argitan? Guyyuma sanirraa shirri xaxamee guyyuma sanirraan dhiibbaa narraan ga'e anas immoo nan miidhamee achiin booda nan boo'e galas. Guyyuma sana shirri eegalee jechuudha. Guyyuma ani fide san jammarame achiin booda bariisaa san jammarame achiin booda bilbila wal qabatee miidhaan narra ga'e ani miidhama kan kommoo himachuun barbaadu achiin booda boo'ichi. Boo'ee miidiyaan keenyas dhimma keessan kan akkuma isin jettanii guyyaa tokko gaaffii haaluma ummataatiin kataasisee imannaa keessan kufaa taasisee ture sababoota ijoo ta'antu jira malee bilbilli baduun hin boosisuu jechuun haasaa keessan fudhatama dhabsiisee ture kun viidiyoon illee waraabamee ture isinis adda dhugaa baatanii kashira kana isin irratti xaxanii aadde gannii qofa moo nama biraa dabalateeti? Eefa adda ganniin karaa baaftee namni biraa itti dabalame malee dura tokkoffaa kashira kana xaxe adda ganniidha. Namoota isin gannii keessaa shakkitan keessaa tokko eenyudha? Maqaa koo akka saaxilu kan gaafate adda ganniin adda burtee kan jedhamtu waan adda addaa haasa'ii jarreen kana lamaan addaan akka fageessinu jettee akka isin itti himteedha. Burteen kan natti himte garuu burteen haasaa haasofte san keessaa ganniin akkana jee jettee akkasiin itti himteedha. Burteen kan natti himte sobaan garuu burteen soba saniin amantee dubbattee achiin booda kan burteen gadi baatee jechoota sobaa fayyadamtee
akka maqaatti mee jedhama ade tigisti ganniin ka dubbatte yeroo dheeraa viidiyoo kan gammee wajji waraabdan argama kan isin adda ba'iinsa jettan kuni ganniin gammee waliin adda si baasuuf ka yaaltedha moo shirra kana eenyuun adda si baasuudha namaan adda akka fagaatan yeroo jettanii kaaftan dhaga'ama eenyuun adda si baasuudha namuma addaan baasuuf malee ani abbaa warraa tan qabanii gammees taatu an akka jaalallee koo osoo hin taane akka obboleessa kootti kan wajjin taphachaa turre shoor nu tanaan dura taphannes hojii keenya waliif guddisuu akka inni hojii isaa babal'atuuf akka qabannee ummanni keenyas gammadee injoo itti godhuuf taphanne malee sheerri nuti wajjin taphanne tokko hin jiru akka irsaa miti taani abbaa warraa dhabees miti abbaa warraa nan qabaa ani akka nuti taphanne akka ummanni oromoo akka itti fudhatetti akka waan ani inaaffan guutamee boo'etti ganni footoo wajjin qaatetti gani shira ummata keenyaa hin beektaate nuyyuu kun shira ummata keenyatti nuti akka obboleessatti akka obboleessatti adde tigisi rakkoo dhoo'insaaf gabaasaa keessatti nallee wanti mudate jira booda irratti ifa gootan barbaada dhoo'insa dubbii kanaaf sababa ta'e eega miidiyaa keessan karaa laayivii gammee galee gaaffisii waliin taasise qilleensarraan bu'anii dhufaniiti ka dubbatanii adde ganniin ka yiddu lammaantummaa seenan anaasni waliin gaaffii deebii taasisaa jiru bilbila badee eega jedhanii booda eega bilbilli keessan sun isin hirkaa bade yookaan isin biraa deemanii gannii waliin dubbii taasiftan qabdu in kaasifne dubbii isaan lachuu narraa cufatan rakkoo narra ga'eefis nan gaafannee maal akka nan ta'ee boo'es nan gaafannee miidhaa koo kadhan miidhamee boo'eefis imimmaan koo waan lola'eef nan gaafanne gonkumaa waa'ee kanaaf itti naa dhimmoomne waan narra ga'eessanis furmaata naan laanne maal akkan ta'es hin beekani garuu gaafa dhani boo'ee ummanni kokkee qabu gadi ba'anii bilbila jalaa bade jedhani bakka ajandaa biraa ani garuu miidhama koo waan biraafan boo'an bilbila osoo hin taane okay sagaleen koo yoo jiraate rakkoo teknikaa na mudateef dhiifama naa godhaati kaameraan koo isti xiqqoo waan adda citeef